የማህፀን ምርመራ ሴት መሆኑን የሚያረጋግጥበት ይሄን ምርመራ akkuma dhageessan kana taphattuun kubbaa miilaa garee shamarranii hawaasa kanama saallikee shamarra miti ati dhiiradha jedhanii yeroo lama na qoratan jetti haa ta'u malee qorannoon immoo ati gadameessa qabda shamarradha taphachuu dandeessana jedhu jetti gaggabaachuun kolmaakee waasiif qaame fakkaata ni deemta keessodadha mirga obiisaa ilaallu poolisiin garuu dhaddacharatti maal dubbate isa shakkine jechuu jedhanii jiru kamizi jaalalleegee raayana dubbisii koottun deemnaa jedhi asaasiitti himi akkam jirtu viidiyoowwan bashannansiisaa fi barsiisaa ta'een walitti deemnee jirra kana qofaa miti viidiyoon torban kana namoota hedduu ajaa'ibsiise namoota hedduu rifachiises hin jira haga xumuraatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessanis koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti namni gubboo nyaachuu fi salaamtaa harka nama fuudhuu barate salata keessallee dhiisu inka jiib keef inta kweysa oroxaala manaaba keessallee dhiisu salaamtaa fi gubboo nyaachuu inta dhugaadha namni harki waa fuudhuu barate iddoo kamiinillee ta'e waanuma kamiin keessa haaluma kamiin keessallee yoo jiraate fuudhuu hin dhiisu maalii fi waan barateef nagaadha naga geessa waqii gaafiyus gaafadha yamamtuudha rakkoon qabu na beekta simbeeku si beeka nan beektu tole gaafii tokko si gaafadha anaafati waliin beeknu waan nuyi waliin qabnu maaliidha wanti nuti waliin qabnu oromummaadha aadaadha afaan tokko dubbachuu keenyadha sabboonummaadha tole wanti nuti waliin hin qabne immoo kan kee jaartii kee ta'uu danda'a kan koo immoo jaarsa koo ta'uu danda'a kuni gargar lammiffaan immoo amantiis ta'uu danda'a amantiin kan abbaa waan ta'eefu amantiin keenya gargar ta'uu danda'a amantiin koo tukan kee ta'uu baate maal simiidha homaa nan miidhu tukan kee kan koo ta'uu baate maal namiidha waan si miidhu jira dha si yaadu kunis kanaaf amantiin kan eenyu ture amantiin kan abbaadha galatoomi waan waliin qabnuun waliin boonna thank you Oromummaan aadaan afaan kan waliitii walitti qabna amantiin garuu kan dhuunfaati kan abbaati nama biraa hin ilaallatu namoonni tokko namoonni amantii namaa keessa seentan sirrii miti abbaan waan isatti tole waan isa gammachiise hordofuu danda'a waan ta'eef namoonni amantii namaa keessa seentan isin hin ilaallatu. Qubee afaan Oromoo baratte? Qubee ani dhaloota qubeetii jedha. Ani dhaloota qubeetii jedha. Ani dhaloo yaa. Mee jecha tokko sitti hima naa qubeessita. maal jettee barreessita hiriyummaa jedhi barreessita hiriyummaa dhammaati barreessite waan hanqate wanti dabalame qabate sirriidha jetta sirriidha fuula keessa namante kamiti sirriidha hiriyummaan akkaataa amma qubeessite kanatti sirriidha tole tokko biraa afaanatti qubee tokko eessatti hambiste gidduu keessatti kanaafuu ta'u bakka kamitti u tokko asirratti nambise raa biratti u tokkotti si dabalu ulama gaaf ta'u dhaloota qubeetii afaan oromootiin baratee jira qubee dogoggoruunis innuma jira ka isaa kun garuu nama ajaa'ibsiisa namni kun nama afaan oromootiin baratee wanti inni gaafatamaa jiruu fi qubeen inni barreessaa walitti dhufu ምን ብለው ሻቃሉ ለምሳሌ አንቺ ከኛ ጋር መጮት የለብሽም መጮት አትችይም አንቺ ወንድ ነሽ አዎ ሚሉኝ አሉ ምን ትመልሽላችሁ ምን ማለት መልስ መልስላችሁ ስለምችል ነው ማለት ይሄኛው ሪፖርት የምርመራ ነው የምን ሪፖርት የማህፀን ምርመራ ሴት መሆኑን የሚያረጋግጥበት ይሄን ምርመራ ነው akkuma dhageessan kana taphattuun kubbaa miilaa garee shamarranii hawaasa kanama saallikee shamarra miti ati dhiiradha jedhanii yeroo lama na qoratan jetti haa ta'u malee qorannoon immoo ati gadameessa qabda
Shamaradhaa taphachuu dandeessa na jedhu jetti. Haala uumama isii kana irraa ka'uudhaan sagalee qaama isii kana ilaaluun tapha kubbaa miilaa dubartoota wajjin akka hin taphanne dhooggamtee jirti. Maaliif yoo jettani dhiira fakkaatti jechuudhaan tapha kubbaa miilaa dubartoota wajjin akka hin taphanne dhoogganii jiranii. Isiinis kanuma irraa ka'uudhaan komii isii karaa garaagaraatiin miidiyaa hawaasaa irratti ibsataa jirti. Mee karaa fayyaatiin gama fayyaatiin akkamitti adda baasuun danda'ama? Mee akka waliigalaatti saala nama tokko dhiira yookaan dhalaadha jechuuf gama fayyaadhaan maal fayyadamna yoo jenne waan afur guutuu qaba. Guutummaatti dhiira yookaan dhalaadha jechuuf kan jalqabaa kiroomoosoomiidha. Kiroomoosoomaal seeks kan jennu. Kiroomoosomiin nama sanaa XX moo XY dha kan jedhu. XX yoo ta'e shamarraa, XY yoo ta'e immoo dhiiradha. Inni itti aanu immoo gonaadaal seksiidha. Sanyii miciree namni sun qabu kan dhiiraa immoo kan dhalaadha kan jedhu. Yoo cidhaan ta'e yookaan testis yoo ta'e dhiira, yoo oovaarii ta'e immoo shamara. Inni sadaffaan immoo hormoonaal seks jedhama. Inni kun hormoonii namni sun baay'inaan irra caalaan qabu istiroojiinii yoo ta'e shamara, testosteroonii ta'e immoo dhiira. Inni kun hormoonaal seks jedhama. Arfaffaan fenootaayipik seks jedhama. Gaafa qaama saala nama sanaa laallu dhiiradha moo dhalaadha kan jedhu. Yeroo hedduun nuti kana laalleetu kan nuti saala murteessinu. Qaama saala alaa gaafa laallu kan appiraansii nama sanaa gaafa laallu dhiira moo dhalaadha kan jedhu. Inni kun fenootaayipik seksiidha. Yoo dhiira fakkaate ta'e dhiira, yoo dhalaa fakkaate immoo dhalaadha. Haa ta'u malee nam tokko guutummaatti dhiira yookaan dhalaadhachuuf kiroomoosoomaal seksiinsaa, gonaadaal seksiinsaa, hormoonaal seksiinsaa, fenootaayippikiinsaa yookaan dhiira fakkaachuu qaba yookaan dhalaa ta'uu qaba jechuudha. Yoo kanaan alaa lamaansaa gidduutti yoo wal makee bakka ta'etti yoo rakkoon jiraate namni sun disorder of sexual development qaba jedhameetu fudhatama. Kanaaf saala nama tokko akkasumatti eksternaalii qaamuma isaa ilaallee dhibbaa dhibbatti dhiira yookaan dhalaadhachuun ni rakkisa jechuudha. Galatooma turtii gaarii. Kanaafuu gama fayyaatiin akkanatti saala dhiiraa fi dhalaa addaan baasuun akka danda'amu ilaallee jirra. Isiinis qoratamtee guutumaan guututti dubartii ta'uun isii mirkanaa'ee jira. An dubartiidha, an dhalaadha. Akkamitti dubartoota wajjin tapha kubbaa miilaa hin taphadhu jechuudhaan karaa garaagaraatiin miidiyaa hawaasaa irratti yaada isii ibsataa jirti. Namoonni tokko tokko yaada sirrii hin taane, yaada namatti hin tolle viidiyoo kana jalatti barreessee jira. Waa'ee isii kanaan wal qabateeti jechuudha. Sirrii miti yaada akkasii kana waan namatti hin tolle barreessuun sirrii miti. Osoo obboleettii teessan taate isinis jechuudha. Osoo maatii teessan taate kunuunsa gootuuf malee waan akkana hin jettaniini kun uumaa waaqaati, uumaa rabbiiti waan ta'eef keessa seenuu nu barbaachisu. Gaggabaachuun kolmaa kee waan siif qaame fakkaata ni deemta keessoo daaddaa of goyoomsuu jaalis waan kee shakkii fiite nagaata. Namatti tolaa haala namatti toluun sirbee jira. Sagalee bareedaa qaba. Garuu daa'ima waan ta'eef akkuma guddataa adeemuun sagaleen isaa kun jalaa baduu yookiin jijjiiramuu danda'a. Artiist Andu'aalam Gosaa mana murtii dhiyaate poolisiin kaadhima isaa Qananii Addunyaan shakkuu hime. Soomiin hiikamee booda jaarsummaa ergee fuudhuudhaaf walii galanii qophiirra akka turan. Kanaafuu gidduu isaaniitti homaa rakkoon waan hin jirreef inni ajjeesuudhaaf mootiivii akka hin qabaanne poolisiin isaan kufteef argamte jedhe malee inni akka kuffise inni akka darbate wanti agarsiise waan hin jirreef haala amma jiruun adde Qananiin of ajjeesuu ishee malee nama biraatiin yookaan immoo maamila kiyyaan du'uun ishee waan hin raggaamne adiraashaa gahaa waan qabuuf yeroo barbaadametti dhufuu waan danda'uuf ammas boo'icharra jira. Gaddarra jira. Kanaafuu bahee gadda isaa akka ibsatu mirga wabii gaafanne amma ajjechaan waan shakkameef yeroodhaaf mirga wabii isaa hin laallu. Poolisiin garuu dhaddacha irratti maal dubbate? Isa shakkine jechuu jedhanii jiru. Garuu shakkiidha malee haga ammaa inni ajjeessu isaa maasrajjaan agarsiisu haga ammaa hin argamne, haga ammaa hin sabsaabamne jedhan. Poolisiin waa'ee kanaan wal qabatee Andu'aalam Gosaa akka qorataa jiru dubbatamaa jira. Kana qofaa miti haga ammaatitti jechuudha. Namatu ajjeese moo ofii isiitii achirraa of darbitee duute kan jedhu irratti haga ammaatitti wanti beekame tokko illee hin jiru. Dhugaa isii rabbi haa baasu. Mandiitti guddatte miti ati? Mandiittan dhaladhee mandiittan guddatte. So yaadannoo mandiitti maal faasi mudate? Waan mandii waan yaadattu jira? Namni mandii ijoollee mandii wajjin teessee nama waan taasifte hundumaa. Waa'ee mandii. Rakkanneerra asis rakkanneerra. Maal dhagee baar? Dhageera. Hirphaa gaanfiree maal jedhee taate? Abbabee Bashuufaa Tutubaa Margofaa wajjin deema. So bakka waa'ee mandii natti manii Paarisiin ati fakkaatee mandii dhaqaa irraa isaan booddee mandii geenyee manta teenyee naan
Maaliif hin deemnu? Mandii maafi? Maaliif hin deemnu? Mandii. Mandii biraa eegaa jiranni. Mandii biraan sammuu koo keessatti. Akkaataan isaan itti manni baay'ee guddaadha. Baay'ee. Ijoolleen mandima keessa teettee biyya biraa fakkeessanii isitti himuu danda'u jechuudha. Baay'ee jaalatu biyya isaanii. Guutuun abarraas achumatti dhalatee guddachuu isaa dubbatee jira. Deemii deemteetta murteessi. Deemii deemteetta murteessi. Itti fufi Meeti sagalee dhammeen nutti mimi? Kamisi jaalallee kee raayaanaa dubbisii kottuun deemnaa jedhi asaasitti himi. Yoonni sodaateef waan amalaa egaa hin sodaatin hin jedhi qophaa'een si eega kottu sin eega. Sagaleen isaa namatti tola baay'ee bareeda. Weellistoonni tokko meeshaalee yookiin meeshaa muuziqaatiin ala sagaleen isaanii kan hin bareedne hedduutu jira. Ka isaa garuu baay'ee namatti tola. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhaa. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti turtii gaarii.